Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirra wallaahi alhamdulillah as keenya jirra galata rabbiitii akkam nagaa wallaahi numa jirra kun alhamdulillah akkam fayyaa keessanii jirra wallaahi kun alhamdulillah baga keessanii isin jedha baga as keessanii insha Allah ta'ala humaan jettu yoo rabbiin nuuf laaffisee qeerroon Suudi Arabiyaarraa risaalaa takkaatuma gahee ture qeerroon Suudi Arabiyaa ammallee rakkina hamaa keessa jira jechaa jiru. Qeerroo Suudi Arabiyaa kanaaf akka sagalee taatan waamicha dabarsuun barbaada. Waamicha koo kanallee laayik godhaa, sheer godhaa. Yuutuubiillee cheenaal haaraa waan hin banee jiru diskiraayib godhaa. Maatii nuuf ta'an isin galatooma ulfaadha. Qeerroo koo jajjabee naaf jiraadha ulfaadhaadhaan isin gadaan gadaa bilisummaatii Oromoonni bilisumtii. Hayyoonni keenya warreen maneedhaa jiranis rabbi nuuf baasaa inshaallah ta'ala du'a itti jabaannee qabsoon Oromoo akka galma geessuuf wal jajjabeessuuf jabaachuu qabna. Akkasiin isiniin ja'a ishii akkana jalaa jettan ishii jechuun Amaariffaa okkii akka jettan okkii illee Ingiliffaa hayyee akkanaan jettan hayyee jechuulleen afaan Oromootii garuu xayyiib akkana jalaa jettan hin barbaada xayyiib jechuulleen afaan Arabaatii. Hayyeeni ta'a akka jettanii barbaada hayyeeni ta'a jechuun afaan Oromootii galatooma ulfaadhaadha. Qeerroo Suudi Arabiyaa tanaaf sagalee nuuf ta'a jechaa jiru akka sagalee taataniif dhaamsa dabarsuun barbaada. Warreen sagaleen koo kun bira geessee akka sheer gootanii laayik gootanii duniyaa tana guutuu waliin balleessitan abdiin qabaa galatooma ulfaadhaadhaan isiniin jaa garuu jeelaan alkoo kuru bakka isin jettu sanitti bu'a adaraa maaloo jetti laayik godhaa. Haala amma deemaa jiru kunas haala waraana bilisummaa Oromoo eebba isaan irratti namoota gurguddaa wajjin walitti dhufeenya cimaa qabna argamneerra. Viidiyoolee garagaraatu nu ergamaa jira gara cheenaala yuutuubiitiin maxxansaa jira achinillee nu daawwachuu dandeessanii ergaa haarawaa ergaalee takka jechuudha argachuu dandeessanii ergaa guyyaadhaan gadhiifamtu argachuu dandeessanii ergaa dhugaa taate jechuudha. Kanumaafuu gara yuutuubii cheenaala keenyaatiin kottaa maatii nuuf ta'a laayik godhaa sheer godhaan isiniin jaa kabajaanii galatooma ulfaadhaan isiniin jaa garuu akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii wallaahi jirra kun alhamdulillah as keenya jirra inshaallahu ta'ala humaan jettu tabaruullee rabbiitu beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo amma Oromiyaa kaabaaf kibbatti komaandota 30,000 ol eebbisuudhaan yeroo takkatti qilleensa kanarra akka risaatti deemtee meeshaa oduun dhukaafne diina gurra qabdee gara mooraa bilisummaa Oromootti fiddu baay'eetu amma leenjifamaa jira. Woboo jajjabeessuu qabdan woboo jajjabeessaa woboo yoo jajjabeessan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa rabbii wajjin ni bilisoomna yeroo gabaabaa keessatti ni bilisoomna isiniin jaa jajjabaadhaa ulfaadhaan isiniin jaa garuu gadaan akka gadaa bilisummaa nuuf ta'u Oromoon tokkummaa keessan jabeeffachuu qabdanii maalii fi hayyoonni keenya warreen maneedhaa jiranillee hin jiran hayyoota gurguddaa Oromoo warreen ija namaa ta'e jechuudha. Kanneen akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa kanneen akka Hamzaa Boronaa Dajanee Xaafaa Shamshaddiin Xaafaa jechuudha. Hodduutu jira hayyoonni Oromoo baay'eetu jira warreen maneedhaa jiran kanaafillee akka sagalee taanu jajjabaattanii ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan kan dhiyaa kan baa jechuudha warreen keessaa diyaaspooraan biyyoota alaa jirtan akka sagalee taataniif dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dhaamsa koo kanallee sheer godhaa duniyaa waliin balleessaa dafaa sheer godhaa duniyaa waliin balleessaa sheer godhaa. Maaliif yoo jettan Oromoon biyya keessaa biyya alaatti illee rakkoo hamaa keessa jirti. Rakkoo hamaa yoo biyya alaa waan jedhu biyyoota ollaa biyyoota arabaa keessatti rakkoo hamaa keessa jirti. Fakkeenyaaf daftanii sheer gootanii duniyaa tana guutuu akka waliin balleessitan kabajaan isin gaafadhaa jajjabaadhaa gadaa bilisummaa akka nuuf ta'u waraana bilisummaa Oromoo jabeessaa cinaa dhaabbadhaa gargaaraa yaadaanis maallaqaanis gargaarree bira dhaabbannee Oromiyaa bilisoomsuuf tokkummaan keenya akka jabaatuuf qabsoon keenya akka itti fuftuuf wal jajjabeessuu qabnaa. Ilmaan Oromoo wal jajjabeessaadhaa qabsoon eegalamte akka xumura godhattuuf maaliifi kan nu barbaachisu tokkummaa keenya nu meeshaa chaayinaa turkii dheenee meeshaa hin kadhannu maaliifi nu meeshaan keenya guddaan tokko tololaa rabbii tokko jagoba meeshaa guddaan keenya rabbii itti aansee immoo qeerroo jajjabee qabna. Kanumaafuu dhiiga ilmaan Oromoo kan dura dhangala'ee irra sirbuu odoo hin taane akkuma dhiiga dhangala'ee sanitti dhiiga ilmaan Oromoo san deebisuudhaaf qophii hundaa'u
xumuruu qabna. Maaliif inshaallahu ta'ala bara haaraa kana keessa hayyoonni keenya illee akka nuuf ba'an abdii qabna, abdiin qabaalleedha, jajjabaachuu qabna. Maaliif jajjabaachuu qabna. Maaliif eessattuu Oromoon rakkachaa jirti. Waliin fakkeenyaaf biyya Arabaa kana Suudii tana keessatti ijoolleen baay'ee rakkachaa jirti. Biyya keessanillee rakkina hamaa naa jiraatu. Garuu ijoollee Suudi Arabiyaa tanaaf sagalee ta'a, sheer godhaa, dafaa sheer godhaadhaa. Duniyaa tana waliin gaa ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan Suudii qeerroo Suudii tanaaf sagalee ta'a, jajjabaadhaa, jajjabaadhaan isin jaa galatoomaa ulfaadhaadhaa. Garuu cheenaalaa koo kana laayik godhaa, sheer godhaa, subscribe godhaadhaa. Waan haaraa yeroo yerootti argattanii inshaallahu ta'ala humaan jettu yeroo binuuf laaffisee jajjabaadhaadhaa, ulfaadhaadhaa, galatoomaadhaa. Gadaan gadaa bilisummaa akka nuuf ta'uun kabajaan isin gaafadhaa. Maatii naaf ta'a. Galatoomaa. Salaamu alaikum warahmatullaahi barakaatu.